Nagaan isiniif ta'u daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Doktor 724 torbanitti al tokko waa'ee fayyaa keenya qopheessinee isiniif dhiyeessinu kan torbaniitu amma jalqabe nu waliin turan afeerraa kooti. Dr.Senbeta guuttataa wajjin argama qopheessitoota qophii kanaati. Dr.Senbetaan ispeeshaalistii yaala internal medicine fi akkasumas sab ispeeshaalistii yaala dhibee onneeti. Isaanii wajjin argama nu waliin turan afeerraa kooti. Dr. Baga walitti deebine. Tolega baga nagaan eeddanisinis. Egaa har'a matarree garaagaraa irratti dubbanna. Keessumaa ispeeshaalitii keessan kan ta'e waa'ee dhiibbaa dhiigaa fi qoricha dhiibbaa dhiigaa fudhachuu dadhabuu kan jedhu irratti dubbanna. Egaa deebinee immoo yaala dhibee sukkaaraa keessatti immoo namoonni eeggannoo maalii gochuu qabu kan jedhus walii wajjin ilaalla. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa wanta baay'ee kan irraa argattanidha. Daraartuun oduu qopheessitee jirti. Geediyoon Mikaayiltuu jira karaa teeknikaa nu waliin turan amma safeerraa kooti. Doktor, egaa namoonni dhiibbaa dhiigaa gaafa qabaatanii yookaan immoo dhiibbaa dhiigaa isaanii hamma ta'e ol ka'u qoricha jalqabsiistu. Yoomi kan qoricha jalqabsiistan namoota dhiibbaa dhiigaa qabaniif? Tolega inni jalqabaa dhiibbaa dhiigaa namni sun akka inni qabu sirriitti baruudha. Tokko lakkoofsa irratti hundaa'a. Lakkoofsa lama nuu kenneeru namni tokko dhiibbaa dhiigaa isaa ilaallatu. Sistolikii fi daastolik jedhama. Irra keessaaf gajjalla kan jiru. Isa gal lakkoofsa sanarraa kaanee kan tokko kan murteessinu. Yeroo lamatti ilaalamee lakkoofsi isaa sirriimatti dhiibbaa dhiigaa qabaachuu isaa yeroo baramu jechuudha. Lammati gaanii dhiibbaan dhiigaa sun rakkoo geessisuunsaa yoo barame. Fakkeenyaaf onnee, kalee, sammuu haa ta'u, ija ta'u miidhaa geessiseera yoo ta'e qoricha sanaan irratti hundoofnee hin jalqabsiisne jechuudha. Irra guddaa kan warruma kan irratti hundaa'eeti. Kanaafuu lakkoofsa meeqa olitti kani? Si'a lama ilaalame 440 inni irra keessa ija lamu 90 ofiisaa ol yoo ta'e jalqabuutu irra jira. Kuni gammir kanaa'u qaba jalqaba. Yoommoo garmalee ol ka'eera ta'e yeroo sana murtaa'a. Yoo garuu 440 amma 559 90 amma 99 waan akkasii gidduu fa'aa yoo jiraate irra deebinee ilaallee murteessuudhaaf yeroo nu kennanni. Yeroo lama yeroo sadii akkas taanaan garuu qoricha jalqabsiisna. Qoricha jalqabsiisna. Egaa namoonni baay'een qoricha jalqabuu irratti baay'ee yeroo isin didan ni argina. Meebii daataa kana qabaachuu dandeessu isini. Hagam namoonni gaafa qoricha jalqabna jedhanii isin didan nu ibsuu dandeessu. Garuu waa'ee nama tokko isinitti fideen dubbadha. Namni kun sababiin hayyameef jechuudha. Egaa namni kun dhiibbaa dhiigaa qabaachuun isaa beekame. Dhiibbaa dhiigaan isaa immoo sadarkaa lammaffaa isa jedhamu isa baay'ee ol ka'aa ta'uun isaa beekame. Qoricha fudhadhu jedhamee prescription yookaan isa ajaja qorichaa laatamee fi ajaja qorichaa kana baadhatee ji'a 9 ol kaa'eera. Namni kun tu qorichaan fudhatiin kan inni ture amma kana jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa isaallee isa referenji denial jedhan yookaan immoo hin jiru wanti kun jedhanii of sobanii jechuudha. Ituma jiru. Akkasumas immoo rakkoo garaagaraa irratti fideera. Mee waa'ee nama kana maal irratti fide isa halaalluutii achi booddee ilaaltaniitu kalee isaa, onnee isaa akkasumas tiruu isaa hundumaa ilaaltanii rakkoo akka inni qabu ilaaltaniitu mee waa'ee nama kana muraasanitti. Eegan dhiibbaan dhiigaa yaalii irratti kan inni nama rakkisuuf iyyuu tokko sana. Namoota baay'ee irratti mallattoon qabu ol ka'uunsa. Kanaaf lakkoofsadha jechuudha kan irratti hundaa'u. Lakkoofsi sun yeroo ol ka'u nama sana irratti mallattoon qabu waan ta'eedhaaf aannan dhukkubuu jedhama. Ofiisaatii garuu dhukkubichi maal godhaa keessattitu miidhaa geessisaa deema. Keessaa nyaataa jechuudha akkuma rirmi amma tun mul'atin mana nyaachaa deemti miti. Akkuma sana dhanne sunis amma nama kan akka fakkeenyaatti yoo kaafanne onnee isaa irratti dhiibbaa fideera. Dhiibbaan onnee isaa irra jiru suni sababuma dhiibbaa dhiigaan ol ka'uu irraan kan dhufedha. Kalee isaa irratti dhiibbaa fideera. Amma ta'ee hojii kalee dogoggorsaa duraa jira. Kanaaf kan mul'atan amma jara kana lamaanidha jechuudha. Kanaaf balaa geessiseetu isa booda mallattoo argisiisa. Kanaaf mallattoon dhiibbaa dhiigaa namoota baay'ee irratti erga balaatti fideeti kan inni mallattoo sana mul'isu. Egaa amma yoo ilaalle isa kamtu salphata utuu hin dhukkubsatin yookiin bakka salphaa jirutti achumatti akka inni
miidhaan geessisne to'achuudhaa fi erga inni balaa geessisee immoo yaaluudhaaf wanti taasifamu garaagarummaa guddaa qabaata jechuudha. Akka fakkeenyaatti yookaas nigaa haala amma jiruun gaarii yoo ta'e iyyuu jijjiirama nanna keessatti fideera jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa sun ol ka'ee turuunsa utuu hin yaalamin bakkuma jirutti wal'aansatu hin argatiin turuunsa jijjiirama nama kanarratti fidaa deemaa jira. Egaa akkuma isin jettan yaalli isaa inni duraa dhiibbaa dhiigaa yaaluu qofa. Amma garuu onnee yaaluu, kalee yaaluu, isa tokko tokko immoo yaalamuu iyyuu diduu danda'a. Rakkoo hamma sanaa fiduu danda'a. Kaleen kufuu yookaan immoo reenaal feelarii illee kan jennu. Onneemti hojii ishee dhaabuullee hamma sanatti dhiyeessuu danda'a waan ta'eef. Egaa namoonni qoricha fudhadhaa gaafa jettan dubdeebii akkamiis ni kennu yeroo baay'ee. Egaa namoonni kaani irra deddeebi'anii ilaallatanii kan dhufan jiru. Isaan yeroo baay'ee fudhateera waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee ilaallataniiru waan ta'eedhaaf jalqabuuf warri qophaa'anii dhufan jiru. Namoonni hammi ta'e kan immoo haasoftee walii galtus jira. Sadaffaa namoonni immoo lakkeen mallattoo dhukkubaayyuu hin qabu jedhanii yeroo fudhatanii ilaaluu barbaadanis jiru. Kan amanan garuu yoo mallattoo qabaatan hin amanu. Maaliif mallattoo jechuun kan mataa dhukkubbiidhaan dhufa. Akkuma inni immoo onnee yookiin kalee irratti rakkoo geessisee warri dhufe yookiin al tokko tokko immoo strookiidhaanis dhufuu danda'u. Warra akkasii balaa irra geessiseera waan ta'eedhaaf isaan sin rakkisanii warra garuu lakkoofsa duwwaa ol ka'e yoo ta'e isaan egaan walakkaa ta'u jechuudha. Kan jalqabuma amananii fudhatanii yookiin kan yeroo immoo fudhatanii itti yaadanii irra deddeebi'anii ilaalan jiru. Kanaafuu namoonni baay'een didu jechuudha. Jechuun namoonni simptomii yookaan mallattoo hin qabne reezistii salphaa miti. Amansiisuun salphaa hin ta'u. Salphaa hin ta'u yeroo fudhataniitti yaadanii irra deddeebi'atanii lakkaa'ataniiti kan isaan dhufan. Egaa maaliif jedhanii yaadu namoonni maal sodaatu yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa dhiigaatiif qoricha gaafa isin ofarii gootan lakkii jedhanii kan isaan didan maal sodaataniiti? Egaa jalqabaa yooma gadi fageenyaan akka haala naannoo keenyatti yoon qorannu yoo ta'e inni jalqaba akkuma jenne mallattoon qabu waan ta'eedhaaf nan dhukkubanidha. Dinaalii suma jenne jechuudha. Lakkoofsa sana tokko amanuu dadhabuudhaas ta'uu danda'a. Yookiin immoo amma reefuu yaada kootu sirrii miti kanaaf ol ka'ees warri jedhanii jiraatu. Kaan immoo maalidhaa dhiibbaa dhiigaa egaa akkuma haasa'amaa jiru qoricha bara warri jedhanis immoo jiru. Qoricha bara waan ta'eef jalqabuurraa booda dhaabuu hin danda'u waan ta'eedhaaf jalqabuurra dhiisuu wayyaa isa jedhu immoo egaa hawaasa keessatti wanti haasa'amu waan jiruuf sunis akka sababa tokko ta'uu danda'a jechuudha. Inni kaan immoo gaan wanta yaaliisa karaa wal'aansa fayyaatiin kennamu alammoo wanti isaan yaaluu barbaadan jira. Karaa amantiitiin yaaluu barbaadu. Karaa namoota kaan mariisisanii maatii wajjinis haa ta'u, hiriyoota wajjinis haa ta'u, tarii warra kanaan dura dhiibbaan dhiigaa isaanii ol ka'ee wajjinis mari'achuu haa ta'u, isaanii wajjin illee haasa'uu waan barbaadanii fi jalqaba gaan akka salphaatti jalqabamu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaafuu wantoota garaagaraa kaasuu jechuudha. Sodaa garaagaraa qabu. Umurii guutuu fudhachuu wanta jedhu keessumaa isa guddaadha namoonni kan himatan keessa. Qorichi dhiibbaa dhiigaa waan dhiibbaan dhiigaa fidurra waan addaa inni fidu yookaan immoo miidhaan namarraan geessisu maali laata? Sodaan namootaa si'a tokko tokko dhugaa ta'inaa laata? Dhugaadha gamma qoricha yoo garmalee ta'e yookiin immoo qorichumti uumamumaan iyyuu wanta itti barbaadde fudhattu miti. Maaliif ofiisaatiin side effect waan qabuudhaaf. Egaa yeroo baay'ee kan immoo guddatee mul'atu side effect isaati. Sana ta'a tokko kan isaan sodaatanii. Lammata gaanni suma sila jennedha. Namni qoricha yeroo hunda fudhachuun nuffisiisa waan ta'eedhaaf jalqabuun barbaadanii. Sadaffaan tarii baasii qaba. Qoricha kana hin bitu waan ta'eedhaaf baasii sitti dabala.
deebisee sanumaaf illee yeroo yerootti ilaalamu gara mana wal'aansaa deemu isaan akkasiifaa qabu waan ta'eedhaaf inni sunis tarii akka hojii tokkotti ilaaluu danda'u. Gan sababa adda addaa namni qabaachuu danda'a garuu isaan kun wanta guddaa natti fakkaata. Deebisee warri tarii immoo jalqabanii argan immoo birookiraasii health care systemii keessa jiru. Tarii dhaqanii hiriiranii yookiin eeganii haalli naannoon akkaataa isaan itti keessumsiisaman sunis tarii dhiibbaa qabaachuu hin danda'a yaada. Egaa akkuma sila jenne ni hawaasa keessa jirus immoo wanta isaan ittiin amanan ta'uu danda'a yookiin immoo hubannoo gahaan kennamuuf yoo dhiisellee akkasumas lamma jenne misconception yookiin immoo misunderstanding yookiin immoo waaniin isaanii garmalee hubachuu yookiin hubannoo gahaa dhabuu isaan kunis dhiibbaa qabaatu. Kanaafuu rakkoo dhiibbaan dhiigaa fidurra side effectiin yookaan immoo waanii qorichi sun namatti fidu wal bukkee qabne gaafa laallu inni kan dhiibbaa dhiigaa caala waan ta'eef fudhachuun dirqama ta'a akka jechuuti. Gaanma maalidha jalqaba irratti haasa'anii wal amansiisuu danni guddaan irratti amanamee irra taanaanii gamma dhiibbaa dhiigaa sana yaaluu moo dhiibbaa dhiigaa fi yeroo inni dhibee onnee dhibee kalee yookiin strookii fidu yaaluutu irra salphata. Karaa qoricha baay'inaatiin isa ta'u karaa baasiin illee dhufuu danda'u na ta'u dursanii bakka inni jirutti gadi qabuu wayye side effectiin isaa xinnaadha. Qorichoonni side effectii qabaatan jiru. Deebi'ee immoo gosa adda addaatu jira waan ta'eedhaaf filachuudhaaf illee hin danda'ama. Isaa fi erga inni rakkoo fidee immoo yaalamuusa jedhu sanagaan wal bira qabanii wal bira qabanii ilaalanii madaalanii yoo ilaalanii egaa namni tokko kan inni filatu suma salphaa waan ta'uudhaaf dafanii jalqabuun yeroodhaan jalqabuun barbaachisaadha. Walumaa galatti namoota dhiibbaa dhiigaa qabanii fi yookaan qoricha didan yookaan qoricha fudhataa jiran gorsi hin qabdan yoo jiraate san waan xumur. Gorsi inni guddaan yaada of keessatti qaban hubannoo hamma qabanis haa ta'u ogeessa fayyaa sana wajjin sirriitti haasa'uudha inni guddaan. Irratti amananii wanta murtoo qabanis yookiin deddeebi'anii wajjin haasa'aniis ogeessa fayyaa isaanii wajjin haasa'u isatti fufee erga dhiibbaan dhiigaa sun sirriitti mirkanaa'e booda qoricha isaanii fi yookiin wanta gorsi jiru qorichaan alammoo kan isaan gochuu qabanii isaan irrattis mari'atanii wajjin irratti xiyyeeffatanii hojjechuu hordoffii yeroo yerootti godhachuun barbaachisaadha. Isuma jechuun barbaada. Baay'een galateeffadha Dr.Senbeta. Egaan daawwattoota keenya turtii keenya irraa barumsa baay'ee akkasiin barachaa jirtan abdii guddaan qabaa. Boqonnaa booda walitti deebinaa waa'ee dhiibbaa dhiigaas ta'u waa'ee fayyaa keessanii kamiyyuu gaaffii yoo qabaatan 7024 irratti bilbiluu dandeessu. Hakiimonni keessan yookoo Dr. isiniin jedhu. Egaa oduu dhaggeeffannee boqonnaa muraasa booddee walitti deebinaa waa'ee dhibee sukkaaraa dubbannaa. Turtiin keenya ammas itti fufaa waliin turan afeerraa kooti.